Jawaar Mohaammed gaara guddicha Afrikaa Kilimanjaaroo gubbaa bahuun nagaa labse. Itoophiyaa keessatti qaamni nagalcha jedhu hundi yoo mari'ate qofa nagaan dhufa. Abbootii amantii fi abbaa gadaa goobana hoolaa. Kutaalee Oromiyaa garaagaratti hidhaan itti fufeera. Ayyee daawwattoota keenya bal'ina oduu isin dhageessifna hanga dhumaatti nu wajjin tura. Kutaalee Oromiyaa garaagaratti hidhaan itti fufeera. Dargaggoon Nagoojimaa humnoota mootummaatiin erga to'atamee guyyaa 5 ta'us hanga ammaatti mana murtiittis ta'ee qorannoo poolisiitti hin dhiyeeffamne jedhumaatiin. Nagoojimaa wixata darbe magaalaa bakka dhaloota isaa taate Maqitti sababa hin beekamneen humnoota mootummaatiin bakka laaqana nyaataa jiru qabame. Haaluma wal fakkaatuun rogeessi siyaasaa Gumaa Saaqataa Gammachuu kibxata darbe magaalaa Dirree Dhawaa keessatti humnoota mootummaatiin qabamuu isaatu himame. Gumaan guyyoota 2 erga hidhamee booda kaleessa mana murtii waliigala Dirree Dhawaatti dhiyaatus poolisiin yeroo qorannoo dabalataa gaafachuun guyyaa 14 itti fudhachuu himan. Itoophiyaa keessatti yakka tokko malee nama hidhanii tursiisuu fi dhabamsiisuun baratamaa dhufeera. Itoophiyaa keessatti qaamni nagalcha jedhu hundi yoo mari'ate qofa nagaan dhufa. Abbootii amantii fi abbaa gadaa goobana hoolaa. Qaamolee wal dhaban gidduutti sabni goolabamaa jira kan jedhan abbaan gadaa Tuulamaa fi walitti qabaa gumii abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa goobana hoolaa naannoon Oromiyaa erga rakkoo hammaataa keessa seenee bubbuleera jedhan. Naannoon Oromiyaa erga tasgabbii dhabee rakkoo hamaa keessa galee waggaa 2 lakkoofsisee jira. Kan ammaa kun ammoo kan saba kana qaanesseedha. Uummanni Oromoo takka haala kanaan miidhamee hin beeku. Salphinni akkanaa tasa isa qunnamee hin beeku jedhan. Waraanni obbolaa gidduutti geggeeffamaa jiru baay'ee nu yaaddeessa kan jedhan immoo duree amantii Ortodoksii Itoophiyaa kan ta'an Luba Balaayi Mokonnan. Wanti Itoophiyaa keessatti mudataa jiru seenaa biyyattii kan gurraachessee darbuudha jedhan. Wanti mudataa jiru kan nama gaddisiisuu fi nama boochisudha. Namni namuma keessaa kan itti ba'edha. Obboleessi walirratti kan raawwataa jiru diinummaa hamaadha jechuun taatee mudachaa jiru guddoo yaaddahuu ibsan. Gargaaraan barreessaa olaanaa waldaa makaana Yesuus Itoophiyaa kan ta'e Luba Fiqaaduu Beenyaa Ganaalaa rakkoo amma biyya keessa jirtu yeroo kamuu caalaa nu yaaddeessa jedhan. Itti dabaluunis haleellaa mudataa jiruun tibba darbe namoonni waldaa isaanii osoo kadhannaarra jiranii 15 ajjeefamuu yaadachuun hordoftoonni amantichaa hedduun haleellaaf saaxilamoo ta'uu eeran. Lubni Fiqaaduu Beenyaa. Jawaar Mohaammed gaara guddicha Afrikaa kan ta'e samii Kilimanjaaroo gubbatti bahuun nagaa labseera. Erga samii Afrikaa nagaa haa ta'u akkasumas biyya keenya keessatti nageenyi haa lalisu. Uummanni keenya hiyyeessa yoo xiqqaate osoo guyyaa guyyaan hin duguugamin qeefii qabeenya isaarraa hin buqqa'in lafa isaa qotuun isaaf mala. Dhumarratti milkaa'eera. Ergaa waa'ee ji'oogiraafii mana barumsa sadarkaa tokkoffaatti dhaga'as iddoon deemee daawwachuu hawwu tokko Kilimanjaaroo ture. Sosochii hanga ammaatti godhe keessaa isa ulfaataa ta'edha. Garuu miira addaa qabudha. Isinis akka gootan isin gorsa. Dhumarratti nageenyi filannoo hin qabu nagaa qofa jechuun barreeffamaa fi viidiyoo fuula Feesbuukii fi Tiwiiterii isaa irratti maxxanseera. Ayyee daawwattoota keenya oduu ammaaf qabanne kanuma miidiyaa keenya laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'uu hin dagatinaa.